Maal wayya haga unagaan koo obboleessa kiyya daarektara beekamaa muuziqaa afaan Oromoo kan ta'e dargaggoo Leencoo Fiqiruuf akkam jirta naguma? Alaamanni sa'aa namni nagaadha ni jajjabaata. Haati manaa kee nagaadha akkan hin jenne fuuteef dhiiftee kee wallaale. Maaliif hin fuutu gorooti? Inni dhimma keeti. Xalayaa kan akkansiif barreessuuf wantoota akka kaasaan hedduutu jiru. Dhugumatti akka raadiyoo shaabiyaa arbeessite naan hin jedhin malee xalayaa kana gaafan siif barreessu imimmaan qabachuun dadhabe. Kanatti aansuudhaan jaalalaa fi kabajan siif qabatu ni beekta jedhe namana. Yoo hin beekne immoo viidiyoon bahin sitti hima. Ogeessa cimaa industirii muuziqaa afaan Oromoo ol kaasuu, guddisuu fi ammayyeessuu keessatti shoora olaanaa taphataa jiru akka taate gaafate hojjettu si waliin waraabbii deemeen arge. Jaalala ogummaa kanaa fi hojii keetiif qabdu hagam akka ta'e argeera. Ati akka warra kaanii qarshiif jettee waan madaala hin kaasne akka hin hojjennes nan beeka. Dhuguma jaallatteetti dadhabdee waan gaarii eegaa barnoota dhaamsa guddaa qabuu fi seenaa gadi fagoo ta'e daqiiqaa 5 nutti argisiisaa jirta. Ati dargaggeessa qaxalee umurii keetiin olitti hojii ajaa'ibaa hojjechaa jirudha. Daarektarummaan kan dhaloota waliin deemu qulqullina waraabbii viidiyoo bara kanaa walii wal simu sirriitti argaa jirra. Hojii artistoota jajjaboo kanaan dura sababa ogeessa akka kee dhabuutiin dachee jala makamaa ture siin mataa ol qabachaa jira. Sirba walaloo ergaa viidiyoo isaa walii wal simu reefu arguu jalqabna. Dur gaafa artistii waa'ee baddaa sirbu viidiyoon gammoojjii nutti mul'isaa ture. Weellisaa waa'ee Finfinnee yeroo sirbu immoo viidiyoon baddallee nutti argisiisaa ture. Gaafa walaloo waa'ee utaaluu dubbatu viidiyoon nama ciisu nutti mul'isaa ture. Akka waan sirboonni afaan Oromoo uffata aadaa qofaa waliin sirbamuu dirqama ta'eetti daarektara dirqama godhee fudhatutu ture. Kun akkasiin osoo jiru rakkoon sunis maal seete? Qindeessitoonnii fi daarektaroonni muuziqaa afaan Oromoo tokko qarshiif jedhanii ijoollee waa'ee artii, waa'ee muuziqaa hin beekne, sirba shaakaluu miti sirriitti ilaaluu iyyuu hin beekne, bakka hundarraa funaananii uffata aadaa Oromoo fi shaamaatti uwwisanii viidiyoo waraabanii sirbaa jedhanii yuutuubii irratti fe'aa turan. Akkasumas nama baay'ee nutti kofalchiisaa turan. Akkamitti walitti kolfaa jira seeti? Dhalataa ganda akkasiiti. Mucaa godina akkanaati jennee daarektaroonni fi qindeessitoonni muuziqaa ijoollee homaa hin beekne walaloo haasaa safaraa kan buna dhugan irratti haadholiif abboolii waliin dubbatan fakkaatan barreessanii gara isaanii deemu. Kun sirba ajaa'ibaa ta'uu danda'a. Lafaa fi mana gurgursiisanii haadhaaf abbaa mucaan koo weellisaa baluu ta'uuf jedhanii sangoota isaaniitti funyoo kaa'anii gabaa geessanii kasaaraa jiru. Sirbichi waraabamee gaafas ba'u akkatti sirbinus akkatti boonyus dhabnee dhaabbannee rakkachaa jirra. Jarri akka kanaa isin waliin daarektara qindeessaa gaafa jedhamu na aarsa. Al tokko immoo miilaan karaa matammaa ba'ii badi na godha. Maal wayya? Jara kana akkam goonu? Isin warri hojii gaarii saba kanaaf hojjettan jara kana walitti qabdanii leenjistu moo nuti qabnee garafuu wayya? Akka sirraa'an waan saba kana hin tuffachiisne akka isaan hojjetan taasisna moo meeshaa jarittiin hojjetan hunda irraa fuunee akka isinitti kennamu goonu. Wanti kun maqaa isaanii qofa moo kan keessanis xuraa'aa jira laata? Egaa kanaaf mana dhufeensitti hima obboleessa ko. Ana Alex Taayyeerraa.